ayaan yaade ilma kan jitu maqaan warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota kennaatu hundi keessanuu salaam tantiyaa tan obbolummaa tan lammaa tan oromummaadha tan onnee irraa kaate lagaaf gaara qaxxaamurte isin ageessu akkuma viidiyoo duraanii keessatti arkuu turtan dasiin mushaakila isiidhaa yaa'ii isiidhaa hin dhiifne ittuma jirti. Ani gaa gama kiyyaan isinillee dhiifama jeetiin Oromoo hundaanullee dhiifama jechuudha jira. Isin gaa yaa'ii isii akkuma itti fuftee jirti. Garuu gaa waan irraa isin gartee yaa'ii tana hojii godhattee yaa'ii godhaa ooltu ani hin beekne. Kun gaa dhimmuma isii keessiru. Negaati waan rakkoo sitti eegaltee yaa'ii tana dhaabuu jirtee bultii tana akkaataa ilmi namaa itti bulu akkaataa duraan itti bultii tana offachaadhaa turree as geenye waan si dichisiise dubbadhu kaati tanaa fi tanaan qabaaqa. Ani kan na dhageeffadhu. Awwaala asootaa akka mana geessini na cafeeyte akka beekte namoota otoo qaamnu ijoon guutuun ilaa ammaan tanaatiin ani fayyaan qabne ni beekta. Ani bikkaan duraan bee jiraachuu sanis waa godhadhee ka'ee waa dandee godhadhee nyaaddee waliin qabuu simtii gaafarraa qalbuun tunuma jirtii fi waan namni jiru waan jiru dhawwette Oromoon isamaa fi ka'ee gaa sossooyee na jee gaa jiraadhee jiraachuu jiran kan asii deemes malee ni haalati jibira jiraadhee ati bishaan nama baaftu na fakkaatti. Takkaffa yaa'ii dhiisuu diddee dasiinii jettee gisee akka naa jettu kanani ani yaa'iin godhu jirus kani waa wannaatiin jajjaa'iin godhu jiru tanumaan mirga kiyyam namni kaa hin falmatinii dasii mirga fi hin falmatin yoo naan jaan mirga kiyya hin falmatu. Gurbaan ganda kasaniif ajiirsanis eeggaan ergadda giseenis ni ani dukkanarraa dhugaadhaan bishirraa waan laga fardee dukkanarraa hojjedhee waan maan nyaaddu kana hospitaala kana hojjedhee deemaa jiru. Ani na harkee dhugaadha. Na harkee guyyaa san duraallee ani waliin nagalchitan jikaa. Waliin nagalchitan. Ammi waliin nagalchitan. Dhugaa waliin nagalchitan akka nama nagayaa akka nama kabajaa qabu tokkotti. Kabajaa dhabuu isaa maal jedhama? Kabajaa dhabuu isaa takka takkattiin si obboleessa akka nama kabajaa qabu dumaashii teenya qaaliidha. Kannaati. Dumaashii keetii miti sila. Dumaashii kiyya ta'uu fedhu haa ta'u fedhu adii somaaltiin. Garuu inni dumaashii siin ta'u. Dumaashiin haa ta'uu baatu dumaashiin haa ta'u namni dumaashiin haa ta'u namni har'aan teena gochi kiyya kun isa sookanneessu. Ilma Oromoo irraa ta'e eeji namni gochi kiyya isa sookanneessu. Gocha duraanis an dhiise yee kannaan balleessa jiruus kaboodarraa kana kanneen manarraa na baasee dhalaa hojii deemee dhalaa intala caaltuu gaara mul'atata jiru sanii fidee inni akka fiidiyoo mana kiyya kana hojii waraabee fuudhuuf hin deemaa jee dhungadhu jeeni mallaa dura qabee dhungadhu jetteeni gabbii wanna hunda qofa gidduu hunda kaayyettee adiisii wanna goote suuraa hunda gurbaa akka keechiisanii gurbaa intala isii siifisan sanuu kan bakka isaati akka isiitii akka keetii bakka isiiti siifite sanii wajjin sanillee suuraa na kaasette ani ilaaltesiin qaamaan mana kana keessa sibira jiraattee kan naasi nagarre malee qilleensa gubbatti waan argu jira. Dasiin na nagartuu waan takka laan dhugaadha. Akkaan hawaasi godhee akka hawaasi godhuu sun beektu dhugaadha. Balleessi arrasa dhalaa akka tijaa taate waan goote humnattiin qabaatara dhiira humnattiin qaban ammoo ulee anan mala nama akka tuqaa danda'u sun ulee duraanii irraa tuqaa danda'u qaamni kiyya kun waan argaa jira. Haadha mana kiyyaa miidhee jettee ati haakama fuutee nageessitee na wallaanne. Yaa'ii tanarra wal dhufneere naaf. Yaa'ii tanarra wal dhufuu annas ka. Yaa'ii tanarra wal dhufneere. Yaa'ii tanarra wal dhufneere bara. Aboon raafna baasti jedhu kan itti fiigiranii. Anu aadaa Oromoon aadaa qabnaa saba qabu. Haadha mana dhugaadha cabsuun ni jirti beeksuun ni jirti. Boodarra gisii haadha san goote boodarra deebitee wallaannachuun sirratti. Anarra haadhiira si dhalte haadhiiraati. Iji haatee fuutee ati nan geessin haakama san na baaste manarraa bee alaan jira nan barbaanne hayyee dhiisi bakka fidatte dhalaas fidaddeette qotaan fidaddeette oofu jirta. Qotaadhaan siigee malee jaaladdeetii miti. Edallee akka dhaadattee niin fuudhaa jaartiin dhiiraa meeqaa asiin ni jiraattaa niin fuudhaa nan ibsanitti illee dhaadatu feetu fuudhu obboleessa fayyada. Dasiin nama feetu fuutu feetu dhiiftu iji wanna qabuumte obboleessa fayyada.
deebitee gurbaa Khadiir saniis asirraa ani yoon dadhabee kannaa yoon dadhabee obboleeyyan jettee yaamatti obboleeyyan kiyyaan isaa daddaba joos boruun si deebi'ee haakama si geessee innaa kashaabaa waa hunda silaa televizoona si haasaa jeetiti deemi aduu arraan tana ittiin bariitee dhiitu eegaa tiroon aadis akkuma gabbaatetti obboleessa kiyya maal nu dhabditu maal nu gooti maal nu dhabdii jettanii na tuffattanii waan takka nu gooti jirtu namni tokko kawaan godhu jiru akka feenetti si hirkifnus jechuudha malee arrinni silaa maqaa isaa eeggachuudhaafu heeji akkas jeekkutee odoo arraate kumate kaatee kuttasanitti dooti jiraachuu baatte ati nyiin jirtu dhugaatis kaatee kuttee muree dhufee haakama san kana geessuudhaaf fakkaata takka pasiitu irra dawalee koonni geessinaa jaanna fakkaata haakami na geessitan sammee kashaafaan na kaaftan sammee haakama kam na geessitan hayyee dasiin nageen feetu nagee maarreen qabdu obboleessa kiyya fayyaa duramu araaraa duru wanni sii galuu qabu. Araaraan jennee biramma. Balleessatti laalla dhageeffadhu fayyaa wallaantee titi. Naagatti nama lola kanarra walitti dhufee mitiin siin jechuudha. Lolarra walitti dhufu baannus namni dhukkubu tokko wallaanamu qaba obboleessa kiyya dura namni kun hin jenne akkasii miti haanaan jiru. Yaa'ira walitti dhufu baannu yaa'ira tana guutuu naaf fide moo siif fide kanna. Naaf fide siif fide mire akka fidetti haakama hayyee kalee sanis iyyee qabdanii Khadiiroo jira gajjitanii Khadiir sanatti deebi'u waatus har'aan hidhe dhugaadha. Haadha dhiiraati ani wannan taane barbaadu laabbii akkaatiin calja malee andala qalloo sana ni uffadhu silaa gabbattuu sannaaf taate malee fuularra maal moo qallina kiyya hanjamaan hajjamtees anuma bira gojjes qallina kiyyaanis ni boonna danuu qalladus haadha ilmoo alaan bira maka gabbattuun faashinee barfa dalaa qalloo dhaabbate wayirratti hin qalamne dalaa gabbattu addunyaa oliifte ani guddifachuu barbaade haasoo ijoollee norkaan godhine dhiiraaf wannaa fi gabbachuu tamanaa hakimaaf ani wanni irratti har'a hakimas hin geessin. Dhagaye. Hayyee. Anaafetti tun jaarsa jaartiidha. Kalee walitti hin dhufne yaa'ii tan irratti gartee laal. Tayaa'ii irraa tana qofa laalin. Tadeen gadda kaleessa osoo yaa'iin dhuftee hokkarri kun hin uumamin waliin dabarsines yaadachaa deemu. Waliin dabarsite ani dhukkubsatu obboleessa kiyya akka naallaqee fadhatu waan isitti himu qabu. Ani irra dhukkubsateetiin itillee tanarratti dhukkubsateetiin waan dabre yaadadha. Arraan tana kennaan kun magaalaa tana keessatti mana hakimaa kashaafaati fi jinni kan ati odeessitu kana takkaatillee deemes hin beeku namallee geessee hin beeku. Akkuma ati quba qabdu durirraa. Durirraa galaala deemtati. Lakki. Ammaatti si beekaa si beeku alhamdulillah rabbiin fayyaalli nu dookee takkaan ilmeenis nan dirre qaama kiyya kana dhageeffadhu dhageen beeku san gubbaan dabse arra inni isin dhufaa osuma nuti dhufu adaasa oolte mataan kaas jirta arra isin ol wallahi zaamee kaatee kutte zaamee kaatee ismaan gabbee barbaada ismaan laalee dhufa dasi kijibni araami gaafa jibanii kijibni araami abbaleen kan fadhu kaalaa kan kijibdaan jeeti kijibduudhaati zulmi anama akka keetti zulmi nagar wallahi sin geesse sila isaan barbaadaa sin jees biraan baanen baye dhageeffadhu baye kutee deebi'emi mana hakimaa kana beeku sababni itti arraan tana mana hakimaa kana si geessin inninis hin dhufne isumaa wajjiniin bakka kashaafaa sanii fi bakka wallaasaa san si geessaa haadhatti wal keessa kaanu san rabbiin warka rabbiin warka zulmiidhaan hin jiru ana wallaahi wabbillahi mee oromoodhaa fi dachii samiin tun dasiin zulmiidhaan hin jiru ansiin na zallamu jira malee zulmiidhaan anaas beekaati dhagaye namni maalis beekame naaf ijaa jaarsaa jaartii as wajjin mana takka itillee sinee takkarra wajjin galu jira malee wajjin galu jira malee inni nu haqani baasate oromoon dhuftee si wajjin mana kana keessa galuu jirtu anaaf si wajjin mana kana keessa galaa malee sanirraa immoo osuma beektuu walillee zallamuu fi kijiboo irra kaa'uun haraami narraas hin kaa'ine naafatiin tun jaarsaa jaartiidha warra galtee arraan tana kalee walitti dhufee miti ilmoon mataa namaan gidduu jira walirra kijiban keenyu ta'arraa tana osoo laalin tadabartees yaadachaa deeme dhageeffadhu tamanaa hakimaatiin arraan tana sababa isaatiin sababa isa eeguun si dabarte dabarte jettee yaadde silaa ta'u duuba dabarte teessa yaadde dasi kanna dhageeffadhu dasiin akkasii jettee odoo yaadde waan wajji dabarsine odoo yaadde deebite irratti
deebitee dhangadda dabaafte dhalaa irratti nooftu arraa san dhageeffadhu obboleessa kiyya arrallee borullee dhiifamaaf dhiifama keetti beeku silaa arraan tanaas boolla adinaayaa dhageeffadhu akka itti dhageessi amiiroo ati heeru yaadii sharriin abbaa heetu ati garaa afaaniin na yoo jirta malee angaraan kee keessi sharriin ayyaati jiru arraa dasii dhukkubsattee itillee kanarra gataa ciiftu bisee dasiin gachiifte ani boruu tadasii jaaltuu fidaadha isiin kallatti haadheen mooti silaa huccuu keessaa akkana jirti qaamaan akkana jirti bifaanis akkana jirti tabbisii jaaltuu fidaadha ani obboleessa keessa tuffummaan arra isin naa qabdan tuffummaan isin arra nagarsiiftan sii hadiirsanii nagarsiiftanuu jaartii tuffate hambisi tuffatti moo fedhaan dhageeffadhu qaban takasiin haasoo namaan marraa baasii ta'ee qofaan jechaan waliin lolli jaarsaa jaartii dhiigeel keetti garii liqimsanitti garii tuffan way maa garaana barbaadatti lolli jaarsaa jaartii dhiigeel keetti dhageeffadhu qaba alhamdulillah garteemi haakimallee si geessuu waan dandaasiin geessa usoon haakima san si geessuullee dadhabee anaa fi ati sababaan haakima si geessuu hin dandeenye dadhabeessi ni jira yookiin addabeessi hijaabii kanna arrallee borullee wallaahi wabilla adeemsi ati ani dhageeffadhu wanni garaa kiyya keessa taa'ee na qoqqooba akkuma himan firmaa gubaddi haagartu na oromollee haagartu maaliif naan jette arada siin dhukkubsattee tara duraatiin tiima isiin gowwaadha akkuma kana amansiiftu kanaan amansiiftame isiin gowwaata duuba dabarte duraan isaan gwaan ni deebitii qaraayi gaafa isiin dhukkubsattee itillee galte obboleessa kiyya nama dheengadda ulaa manaa na gabbaasee na booda dalaala mana bitatee nanarra na dhukkubsadhee illee irra ciisaa tada dubarri sanaaf kannaa wajji dabarsinee jirra akkuma nan geessitu jeetiin si fayya wallahi billahi yaadda malee fayyaan tijaabii ta'e inuman jirtu anaan qaan siibiin dhalaa itti deemsanii akkanatti isinirraa kophallee fayyaan tija haaduu wallahi billahi dhukkubsadhee gaafaan itti illee guyyaa lama ciisa oromoon harka bal'aa qabdi oromottiin ijadda akkuma nageessite oromooni wanni nagootu hin jirtani. Akka jetteeni lafa na laalte arraa lafa na laalte alkulama itillee lafa afaan illaa hin beeku afaan illaa oromoo akkasii miti obboleessa kiyya akkana qaama kiyya na gooteeti akkana qaama kiyya na gooteeti ati dalagata kiyya irraa waa hundarraa sirraa miidhame obboleessa kiyya sirraa miidhamu jaartiin eessa seentettee odoo gabbaateen allaalini mana kana harkuta odoo irra muliin fidatte ati jaayisa gootee jirta anarraas dasiin gugaa dhukkubsattee illee irra ciifte jaartiin dhiiraa tafajjaa qabdu nin fidadhaadhaa mi gochike obboleessa kiyyaan ani gaafaan dhukkubsadhee itillee irra ciisa oromoo harka bal'aa oromottiin ijedda haadhaa angaruu arraas Burus ada mana kiyat miidhama kee takka takkatti si wallaannadha. Yoom nageessitaa kama sammeeti. Ayyu waqtii ganama waruu siin geessiraa hayyee kadii jettee kadii anillee kadii jabala anta harkaan sanuu mana kana keessa feetu na hiita malee mana kana keessa bultuu miti uuyyateen heeji mana kana gidaara daakee heeji wallahi billahi oromoon jiraachuu baattus alagaaf ijaarana fakkaata tamaam jiru. Lallabbaatee qofa ammasumaan dhaabi. Eta kaca tanamo ras burus atiyatiya si wala nada jaartiin jaartiin dira polesa kaya akkuma jaartiin itu naman kabdo keessa ta'e gabbaatee nallaalin gabbaatee nallaalin fiddee dhalaa mana toobsanii hafuutee mana armaan keessira ararraatu shakkii siraa qaban tun kusattu mana keessa ciisa jirti ettee tabiraa bira kutti ararraatu shakkii siraa qaban obboleessa kaya ararraallee shakkii siraa qaban aduu ammaan tanaa amma keessa jiru kanatti oromoon aadaa kanaan qabdu ada kerang kabdu. Orang balon jarti tak kau tu isi nukusan jirtu jarti tak orang mumame ini mumman. Nama ule buat tafsirnya nama ilmu akil aja sih. Lah orang mumman ada be itu tasamu be. Wala binti ya bete. Yang kedua, yang kedua, wal soman kanas ufe. Yang kedua, santura naga yang jatuh dirah. Ammo isi surundi dah berte. Jireenyi kiyyaa beekee akka gartee gaafa duraa dabarsine sancaalaa si jaalatu jiraannaa siin jee ani akkasii siin jechaa jira arraas goruusi sunnaan ta'uu jettee hiji hanga feetee hoyyitellee ani waan miidhaadhaa hangan takkasin miidhu arraas boruus hangan takkasin miidhu hin deemu wana
Saban namni teeba kan jiru Hanggaan si dheessanuu haala dhiifama naaf godhi. Na ofolchi mana haakimaatiin si geesses wallaan na miidhamni kee miidhama kiyya. Sandinnaan ammoo mana hakimaan na geessita. Amma ammaatu shakkii sirraa qabaan jabbateessa qiyyi. Anaa ajjii akkasii inni kadiisan hin dhufin. Fiigan bakka ce'uuf sandaqeetuma. Namni tolcha yaadu laa obboleessa qiyyi Oromoo naa jettu. Namni tolcha yaadu. Namni sanyii nama Oromoo aadaa qabdu safuu qabdu. Jaartii dhukkubsattoota akka dhiisanii jaartii dhukkubsattoota akka mana keessa dhiisanii hiji numa deemaniitu ala oolanii galanii akka minjaan tamam jaartii yoo namni san si dhufu baatee namni san tuffiitiyya qabu tuffii jaartii tuffatee hiji ambii tuffatti jaan tuffiiteen jirraa feemire na tuffattuu dhabuudhaaf kana tuffachuudhaaf hafeemire eega baafeemi fuutee silaasii fuudhee akkuma jaartiin jaarsatti wanna malee aadaa fi abbaan kiisin jiru. Bikkaadhaaf abbaa kiyyaa fayyada nama keetii guutuu sii jira fuutee akkama nageessu qabda. Kan fuutee akkama nageessini itti leetii obboleessa kiyya aadaa warraan tanaa guutuu mataa waliin qaban jechuudha. Odaa kaayaatti dhaggeeffadhu kaayaatti jechuun deemtee tolfattee bareeddee kuttee amma dhuftee qofoo jirtee martoo hidhattee titi teessee akka maarreedha. Ayyaan jaatee fi mata kan jirtu maqaa kiyya nan kaasiin sirraa hin deebi'amma wajji. Akkasiiti. Halaas. Egaa Oromooti ji'a kun akkuma argitanii ani waan dabree dhiiseetiin jira afuuna illaahi jeetiin jira gamanumaanuu isii bira dabree Oromoo guutuunillee balleesseetiin jira dhiifama naaf godhaa jechaatiin jira. Egaa koomenti jalaanis yaada adda addaa naa barreessuu turtanii warri egaa waan fedhan handuu sedduudha galatoomaa saniis isiin gaa haala akkanaarra jirti. Haala akkanaa kana dubartii Oromoo namni hundi jaartii qaba. Dubartii Oromoo keessatti argitanii isin haala akkanaarra jirti. Jaartii wal dhabuun dur jira. Halanni kun akka fedhetti dhufe fedhu bitaan dhufus fedhu mirgaan dhufus badiin tun akka ta'e itti nama galtu waan hin beekneef badiin na dhufte badii seene waan sun hunda gartee miiniin toobadha eegaan jee isiin didaa waan jirtuuf isinis gamanumaan akka naaf hubattaniin saniifuu gaa viidiyoo tanaa hanga xumuraatti daawwadhaadha. Subscribe, like, share godhuudhaan wal biraanis naaf gahaadha. Gartee rakkinni kun rabbi nurraa qabu yoo haganaa dhufullee taate anaa miti isiif fide jechuu fedheeti. Gana fuula duraas inshaallah wajjin jirra yoo gartee kannaan rakkina biraatiin gad dhufu ta'e dhiirtii heeddiin qabdu jaan heeddiin dhiiraa kijiba. Yoo gartee kijiba saniin kan hin dhufu taate gaafas maaliif kijibdee naan jettanii na ajaa'ibdan isiniin jechuu fedheeti. Qaalichaatu nama lama kijibatti ragaa cubbuudhaa mana murtii ga'e ragaa naa bahii jeen akkasitti kijibatti masakkareef gurbaan waggaa masakkaruuf akkattiin kijibatti itti siif kakadhee ragaa siif ba'e agartee jennaan anoo yeroo ati kijibatti naaf kakattee ragaa naaf baatu san qixaan si ajaa'ibee agartee jeen tunni tanumaa warri beeytanii nagaa naaturaa hanqaan viidiyoo biraa qabadhee isin dhufutti na hordofaa isin jechuu barbaadaa galatooma.